asinjira kalayo mutifo haminira askotu asinjira kalayo mutifo haminira wow ayu mashallah sinjenne jirra egaa har'a fataa goote hamuu jechuudha fataa goote jechuudha nama doobsuudha sila duubatti hin deebitu akkuma dura argine beeknu jechuudha garuu sarpiraayizii ajaa'ibaa qopheessitee fi sarpiraayizii maal akka ta'e garuu gadi baasanii odoontu argisiisa gaarii ture miti uffata moo tiishartii moo paantii moo na shakkisiise wanti kun garuu na shakkisiise feestaala keessatti xiqqaadha garuu waan paantii caalu fakkaatu wanticha akkam waan paantii caalu fakkaata natti fakkaatu geen sarpiraayiz qopheessitee firti garuu haalichi jechuudha ishii wajjin hin dabarsite baay'ee tokko namatti tola naqannaasis akkam nagaan isinii baatoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kan nagaa kooti galata rabbi ani sarra mana noollee olmaa gadin jooraa ulechuudha biyya kana keessaa gaa jechuudha sirbi isa badiiti enqoxaaxashiin asiifachi biyyi deemaa jira maal jedhama goobee moo maal jedhan goobee jedhu gaa deemanii sirbuu isa dagaate jechuudha sanitti immoo danda'u yaa un argitu social media dha warra larra jirtani warri keessa jirtan immoo keessuma jirtu argaate jirtu jechuudha soo akka carraa ta'e mana turrenis mana riyaatiyaa takka deemee achi turee achitti buna dhugnee maal jennee faa jedhaa olee dhufee dhiyoo kanan gara mana galee akka carraa ta'e gaafa mana galee YouTube gubbaa seenu ayyuun sarpiraayizii hamuudha qopheessitee fi egaa akkuma wayii wajjiniin taatee jirti jechuudha baay'een tokko nama gammachiisas jechuudha haalichi ishiin garuu ittiin isa wajjin reeleeshinii ishiin gochaa jirtu namatti tola isa dhugaa dubbachuudha fi nama gammachiisu jechuudha gaafa isiin asii beemu jetti raawwatte inni garuu subscribe mindinno wayne subscribing jala la argitani wayne arraba ko kana subscribe surprise sa duma sanatu daqe subscribe birna la daqe afaanuma kana mal goona biti ga surprise shin qopheessiteef kana fudhachuu kan inni qabu yoo maal ta'e yoo shin mana keessa baate fiida inna mana keessa baqqasiif hin baa rakkina qabu garuu surprise dum kana narraa fudhadhu jetteeni surprise akka inni irraa fudhatu taasiste garummaa akka mana keessaa hin baane deebistee dubbatteetii jirti jechuudha haa ta'u malee immoo gaafa dhattee sabratti achitti deemuudhaaf jettee fiigichoodhaan itti dhattu akkam nama gammachiisa akka warra kunoo wanti sun jira miti akka warra alaa warra hindoonni minaamni ta'asan akkas taate jechuudha wanti ishiin argisiiste baay'uma tokko namatti tola haa ta'u malee ammas deebisee viidiyoo wayii argeen ture immoo saayidoo fi intalittiin eenyu maqaan isiin talasan hiriyaayyuu kan turte san hin turte bannaatachu maqaashi yaadadhu garuu barakina natti fakkaata kan ishiin dhuguudhaaf jechaa jirtu yaan sibbishaal jechaan isa jira Saidooni kan hundumaayyuu waan gochaa jiru wanti isaan hojjetaa jiran hundi isaa jarri sun jechuudha dubartoonni gara Saidootitti amma dhufaatii jiran yookiin immoo Saidootti dhiyaachuudhaaf deemaa jiranii wanti isaan godhaa jiran maanni wantuma ayyuun godhaa turte hunda isaa jechuudha garuu jechuudha aydabbir mee nagar aydabbir baqa yoona baqa yaada nama tokko qabatanii raawwatanii yaada nama tokko yoona baqa intini nama tokko qabatanii yoo waan namni sun godhan nama dabbara sa dhugaa dubbachuudha bataam nama dabbaro geetaan idabbiraal unat waan isaan godhaa jiran wal dabaddabuudhaan illee ta'ee baqa halli arilla ሁሉም ነገር በቃ አዩን ዋን ሆጀታው ቱርቴ jechu waan ayyuun hojjetaa turte isaan de hojjetaatiin jirawam maali namarraa qobbii godhan jechuun bakka huma keessan yeraasaachun suruusti yeraasaachun bakka waan isin ta'e gadirqama waan ayyuun kaleessa gootee Saidootiin akka jaallatu shen taasiste gochuu qabdu sanis yeraasaachun untonna arguutti aamtuutti waan isiniif ta'u jechuudha waan isiniif ta'u waan isinirraa isinittiin jaallachuu danda'u jaallachuu barbaadu ergataatanii jaalala isaa qabdu ergataatanii waan inni ittiin isin jaallachuu danda'u waan biraa godhaa malee waan kaleessa ayyuun gootee akka inni isa jaallatu goote har'a yoo gootan barakina ayyuun kaleessa barakina dhudde har'aati barakina dhudde si jaallachuu danda'u እንዴ ምን ሆናችሁ ነው ቆይ በቃ የሆነ ነገር ሌላ ነገር አታመጡም እንዴ ዋን ብራ ፊዳ ዋን ብራ jechuudha
bakka waanuma sana irra deebitanii waan isheen godhaa turte har'a isinis isheen nama reebaa turte dirqama isinis har'a nama reebuun qabdan. Iseen barakinaa dhugdee dirqama isinis har'a barakinaa dhuguun qabdan. Iseen kaleessa galaanatti of gatuudhaaf kaatee turte galaanatti of gattu guyyaa tokko dhattanii immoo jechuudha. So maaliif waan nama dabbaru dhiisaa hin dabbara hin jaalattan oo taate waan jaalala ittiin ibsachuu dandeessan isaaf akka innis hin jaallatu jaalala waan biraatiin ibsadhaa itti. Waan kaleessa isheen gochaa turte waan kaleessa isheen ittiin of jaalachiisaa turte isheerraa kobbii godhatanii har'a deebistanii waan sana yoo gootan hin dabbaruure hin dabbara isheen iyyuu jijjiiramte ilaalame haala kamiin akka isheen itti deemaa jirtu argitanii jirtu haala kamiin akka isheen hamuu jaalala keessa galfataa jirtu argitanii jirtu maal akka jedhan dhageessanii wal fuunuu jennaan isheen immoo jijjiiramte iddoo sanatti hin jijjiiramte inni iyyuu ishee wajjin ishee fuudhuudhaaf yaada qaba jechuudha. Ishee fuudhuudhaaf odoo isheen tole jettee fi odoo isheen waa'ee sana keessa tole jettee galtee fi inni iyyuu fedha qaba jechuudha. Inni iyyuu jaalala ishee keessa seenaa jiru akkuma argaa jirtanu jechuudha. Haala kamiin mee viidiyoo dhuma hanga dhumaatti gaafa ilaaltan jechuudha. Viidiyoon isaanis akkam namatti tolame haala kamiin jechuudha. Isaan kan yeroo isheen asii achitti fiiddu inni jalaa fiiga harka bal'ifatee eegee gaafa isheen bira ga'uudha jeessu inni immoo jalaa achi fiige jechuudha. Garuu baay'ee namatti tola haala ittiin nama ittiin ofitti qaban jira miti haala ittiin jaalala keessa galfachuu dandeessuun haala sanaan deemaarti isheen sakaleessaa sana dhiisteetti jechuudha. Sakaleessaa sana ayyuun nama kaleessaa miti ayyuun ishee dheengaddaa miti ayyuun ishee kaleessaa miti jijjiiramteetti akkuma argitanitti jechuudha. Amma Saidoodhaaf mee waanuma tokko kennaa isheen kenniteef jira. Saidoodhaaf jaalala isaa keessatti kuufadha jettee kennaan isheen kenniteef hin jiru. Garuu yeroo sana maal gochaatii turte Saidoodhani isa waan biraatiin jechuudha. Of miidhuudhaan isa of jaalachiisaa turte jechuudha. Of miidhuudhaan. Har'oo of babbareessitee maal mee amma Saidoo faana gaafa viidiyoo hojjettu takkaa shiita ofirraa lafa keessee beetti hayyuun. Shiitidhaan jechuudha kan isheen hojjetaa turte. Shiitadha jechuudha. Har'oo haala kamiin kan isin viidiyoo hojjetaatee jirtu. Yaa'u rifeensa ishee qullaa gootuu malee haala kamiin akka isheen viidiyoo hojjetaatee jirtu haala kamiin akka isheen isa hamuu ofitti qabaatii jirtu irraa hubataatii jirra irraa argaatii jirtu jijjiirama akka isheen qabdu jaalalli akkamittiin akka namaa ibsamu jaalalli akkamittiin akka keessatti kuufatamaa deemu argisiisateetti jechuudha. So kaleessa haala kamiin argisiisaa turte of miidhuudhaan barakinaan dhuga jechuudhaan ofin ajjeesa jechuudhaan nama miidhuudhaan namarraa ilkaan caccabsuudhaan nama qaxqaxuudhaan wanti isiin hin godhin hin jiru jechuudha. Sana dura gaafa Saidoo jaalala Saidoo wajjiniin jalqabdu wanti isiin hin godhin hin jiru. Har'oo jaalala bifa kamiin argisiisaa jirti hayyuun. Har'oo jaalalli ishiin hamuudhaaf argisiisaa jirtu haa jaalattus haa jaalachuu baattus yaa wajjiniin garaa fuulduraa deemtus yaa deemuu baattus garuu jaalala akka kamiiyyuu haa ta'u jaalaluma nama kana namoonni dhumaaf haa jaallattullee. Jireenya boruutiif illee isa haa jaallatturre garuu bifa kamiin akka ishiin itti argisiisaa jirtu harkaatuma jirra jechuudha. Sili galtee zawwi jettee too manatti illee itti dhattee galtee mana keessaa illee haa bahu haa jettu. Sili galtee garuu akkaataan isiin jaalala isatti argisiisaa jirtu haalichumaan seera qabeessumaan jechuudha. Amma kennaa bittee fi fiddee isaan amala kana akkasitti amalaan qabdee raawwattee isa bashannansiistee koottoo wajjin deemnee bashannanaattee fuutee deemtee lafa bashannanaa geessitee ganaadha amma kun iyyuu amma kennaa kana baneetiin ilaallee gaafa kennaa baneetii ilaalu kennaan kun maal akka ta'e illee hin barre jechuudha nuti. Haa ta'u malee inni iyyuu amma kennaa kana yeroo sana garuu ilaaleetiin hin jira maal akka ta'e garuu baree natti fakkaata. Haa ta'u malee gaafa kennaa kana baasee gatiin isaa wanti kennaan kun maal akka ta'e hubatee gaafa jiru agamimmoo ayyuun keessa isaa seenaa deemti mucaa kana. Ammayyoo maal jechaanii ture wal fuunuu jechaanii ture cidha godhannee wal fuunuu mana tokkotti namni tokko mana tokko keessa waliin jiraachuudhaaf osoo nikaa hin godhatin osoo cidha godhatee raawwatee nikaa hin godhatin waliin jiraachuun hin barbaachisu. Akka amantaa keenyatti jedhe akka amantaa keenyatti obboleettii koo faana iyyuu mana tokko keessa jiraachuun naaf eeyyamamoo jedhe dhugaadha. Maaliif namni hin beekamu maal akka ta'u maal akka nama dogoggorsiisu hin beekamu jireenya keessatti wanti hundinuyyuu nyaata hin dhugda waan ta'eef fedhii qabda waan ta'eef wanti sitti uumamu keessattuu baadaa faana gaafa jiraattu baadaa alagaa faana gaafa mana tokkotti dhiiraaf dubara ta'anii jiraatanii in ulfaata jechuudha. Osuma hin beekin waan taane keessa seenitu jira.
Soba haamil ta'eefu yaanni mucichaa yaada gaarii ta'e osoo jiru ayyuun immoo wal fuunee cidha godhannee wal fuunee waliin jiraannu jennaan akkamitti waan akkanaa yaaddaa ittiin waan kana keessa akka hin jirre ishee argisiisa jechuudha. Waan kana yaaddee hin qabdu. Garuu mucaa kana hillikii ijoollee sanaatii fi jaalaluma keessa isheetee qabdiif mucichaaf jaalaluma